Amantiilee addunyaa tanarra jiran amantii 4,500 keessaa Islaamummaa wanni addeessii godhu maali? Jaarraa 20 takkaffaa kana keessa amantiilee hunda keessaa Islaamummaan saffisaan guddachuu fi babal'achuudhaan sadarkaa tokkoffaa irratti argamti. Iccitiin saffisaan guddachuu fi babal'achuu kana duubaan jiru maali? Hanga har'aatitti hordofaa amantii biraa taatee Islaamummaan amantii akkam akka taate hubachuudhaaf fedhii ni qabda taanaan na amani. Ati carra qabeessa. Keessattuu hordoftoota amantaa kiristaanaatii fi paastaroota isaaniitii wajjin viidiyoon kun irra caalatti isinii wajji wal qabata waan ta'eef hanga dhumaatitti na hordofi. Warroonni kaan immoo nama viidiyoon kun laallatu biraan naa gahe. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Viidiyoo kana keessatti seenaa saayintistii biyya Kaanaadaa qorataa amantiilee ta'e riisarchii Qur'aana irratti gaggeessuudhaan bakka hanqinaa fi dogoggora qabduun Qur'aana keessaa baasa jedhee osoo barbaaduu waan ajaa'ibaa waan hiyyaatiin Qur'aana keessaa argate. Wanni inni Qur'aana keessatti arge hoo maali? Nafaana turi. Nuti muslimtoonni shakkii takkaan maletti Qur'aanni kitaaba Rabbiin subhaanahu wa ta'ala milkii fi qaceelloo ilma namaatiif jecha ergamaa isaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam irratti buuse tahuu ni amanna. Waa'ee Qur'aanaa yoo gaafatte Qur'aanni nageenya, tasgabbii fi gammachuu akka namaaf kennu cufti nama Qur'aanaan hoogganamuutu siif mirkaneessa. Garuu namoonni tokko tokko Qur'aanni jecha Rabbii tokkichaa tahuu waan hin amanneef kitaabni kun jecha Rabbiiti moo jecha Rabbiitii miti mirkaneeffachuudhaaf Qur'aana keessa dogoggora barbaaduu eegala. Mudannoon Piroofeesara biyya Kaanaadaa qorataa amantii ta'e Dr. Geerii Miilar qunnamtelleen mudannuma tana. Dr. Geeriin waggaa 15f mishiinarii kiristaanaa ta'uudhaan tajaajilaa ture. Mishiinarii jechuun afaan Oromootiin nama amantii isaatiif jecha biyyarraa deemee bakka dhaqe sanittillee gara amantii isaatitti nama yaamu jechuudha. Gabaabinaan namtichi kiristaanummaa keessatti daa'ii guddaadha ture jechuudha. Dalagaa isaa ta mishiinarummaadhaa yookaan karaa amantii kiristaanaatitti nama yaamuu sanirra osoo jiru biyyoota warra dhihaa keessatti amantiin Islaamaa saffisaan guddachuu fi babal'achuun akkuma itti fufetti akka jiru dhagaye. Saffisaan guddachuu fi babal'achuun Islaamummaadhaa gaafii sammuu itti taatee yaaddoo keessa isa galchite. Dhimmi saffisaan babal'achuu amantaa Islaamaa itti fufee waan jiruuf akka mishiinarii tokkootitti dhimma kana dhaabsisuun qabaa jedhee murteeffatee lafaa ka'e. Falli inni babal'achuu Islaamummaa ittiin qancarsuudhaaf lafa kaayyate Qur'aana keessaa bakka dogoggoraatii fi bakka hanqina qabdu baasuun qabaa jedhee murteeffatee Qur'aana dubbisuu eegale. Akkuma kitaabban birootitti Qur'aanni hanqinaa fi dadhabina qabaachuu danda'a jedhee waan yaadeef Dr. Geeriin Qur'aana keessaa bakka hanqinaa fi bakka dogoggora qabdu yoo baasuu danda'e akka namni Islaamummaa hin qabanne godhuu ni danda'a jedhee waan yaadeef. Yoom khala qofa haqabatee irra jiruuhu akka isaan irraa if duuba deebi'an godhuun hin danda'a jedhee waan yaadeef. Asitti gaafuma dubbiin qo'annoo bal'aa eega Qur'aana irratti taasisee booda Dr. Miilar dubbiin faallaa itti taatee isa ajaa'ibde. Garuu dhugaa Qur'aanni qabu eega harkee booda hedduu dinqisiifate. Waan isa ajaa'ibe keessaa tokko Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suuraan maqaa isaatiin jirtu suuruma takka qofa tahuu akkasuma suuraan Maryam jiraachuu fi suuraan waa'ee Maryam dubbattu suuraa guutuu Qur'aana keessatti arkee akkaan dinqisiifate. Boqonnaa guutuu akkasii kan waa'ee Maryam dubbattu macaafa qulqulluus ta'ee macaafota biraa keessatti dubbisee hin beekuu jedhe Dr. Miilar. Qur'aana keessatti malee haaluma kanaan waan isa ajaa'ibe keessaa maqaan Nabi Ciisaa alayhi salaam Qur'aana keessatti bakka 20 olitti jirti. Waliigalatti maqaan Ciisaa fi Al-Masiix jidduu waliigalatti bakka 35 ol jirti Qur'aana keessatti. Garuu maqaan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bakka 4 yookaan bakka 5 qofatti dubbatamte. Maaliif Qur'aanni maqaa Nabi Muhammadii fi maqaa sahaabota isaa yeroo hedduu deddeebi'ee dubbachuu dhiisee namoota jaarraa meeqaaf zabana Muhammad dura jiran maaliif maqaa isaanii deddeebi'ee dubbataanis gaafii sammuu itti taate. Asitti hin dhaabbanne ammallee ittuma deebi'ee Qur'aana dubbisuu fi xiinxaluu itti fufe. Dogoggora Qur'aana keessaa nin argadha abdii jedhuun. Garuu akkuma carraa gatii Qur'aanaa fi Islaamummaan isa biratti qabdu aayata jijjiirte takka argate. Aayanni gatii Islaamummaa fi Qur'aanni isa biratti qabdu san jijjiirte suuraa 4ffaa aayata 82ffaa afalaa yatadabbaruuna al-Qur'aana walaw kaana min cindi ghayri Illaahi lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiiraa aayata jedhu kana. Afalaa yatadabbaruuna al-Qur'aana si ormi dubbii teeditu san Qur'aana kana matnii fi maanaa isaatis ija keeysaatiin hin laalaniihi. Qur'aana waan dabree fi waan dhufaa jiru dubbatu hangarii waan sanii argamtee irra gahamte. Walaw kaana min cindi ghayri Illaahi osoo Qur'aanni Rabbi Ibraahiimitti katahu taate lawajaduu fiihi ikhtilaafan kasiiraa waldhaba hedduudha Qur'aana keessatti arkanii ja'aayanni kun. Dr. Geeriin kitaabuma barreeffamee lafa tanarra jiru hunda keessaa akka dogoggorri keessa hin jirre dubbatu gonkuma akka harkee hin beekne dubbata. Qur'aana malee aayanni Qur'aanaa kun doktorri akka yaaddoo keessa seenee itti yaadu isa taasise. Qur'aana dubbisuu akkuma itti fufetti jira. Dhumarratti aayata suuraa Baqraa suuraa 2ffaa aayata 23ffaa irra jiru wa in kuntum fi raybin mimmaa nazzalnaa calaa cabdinaa fa'tuu bisuuratin min misli wad'uu shuhadaa'akum min duuni illaah in kuntum saadiqiin aayata jawu arkate.
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا يو قرآن نتي قبل تخين نبي محمد صلى الله عليه وسلم الرتبوا في خنرة شكيك باتن قرآن نخن ربي إبراهيم تي نبي محمد صلى الله عليه وسلم قومت في الراخي يجي تجرايو خيتني شكيك باتن تاتي فأتوا بسورة من مثله مي سور معك سورة قرآن فكاتو تكفيدا توان دبري في وان دفاجر دبتو نمت كلين في النسي نمت كلين في دون دندو رب سبحانه وتعالى ور قرآن مرموف تشالنجي بلا ما في داجيني تشراخ النيف قرو نمت كلين في الني نمت كلين في دون دندو أمانتيلي غرودون الدنيا تنرجرتو هنديسي كتابك أبدي قرو قرآن كتابا أمانتيلي برات الراوان أدئيسا قلو خيسا إني تقويسا خنا أستيقا دكتور ميلر خنا مليس قرآني أرغنو لي ساينسي جارا خنا أكا تيوري بيك بانجي سورة أنبياء خيستي دبتمتي جرتو فاهوغا أركو دكتور ميلر أكا ملي قرآني إسا بوجيهو إيغلي إيغا يتوتا قرآنا أما ولله اللي خنا سرتي دبسيت إنتالي بودا ربين كجلو إسام فدي إسلام ما إسا قيبال جيسي أكا إسلام ما قيبالين كتابة The Amazing Quran جو بريسي مسلم توتاف قماتشي نموتا كماتا مالكا ومنيفس سببا كجلو ربين إسا تاسي مشيناري كريستانات الرا غرداعي إسلامات التربي سجيجيري سبحان الله يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجكم من الظلمات إلى النور جاء ربين كيني سبحانه وتعالى قران دكان الرا إفتي التنبهن إسلام ماذا إسلام مان روغو شفانو بوتولا نهار كفتي مليه نهار كفمتو نمن ربي إسلام ما سين فدي ربي ختف قلتك الحمد لله على نعمة الإسلام إن شاء الله هنگا فيديو بفخناتين ولد بنوتي